har'a roobii fulbaana 22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 12 bara 2014 sagantaa har'aaf keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Gama teeknikaan qophii keenya akka qindeessu Nugusuu Taammireeti. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa ergamaniif naannolee addunyaarraa nu dhaqqaban akkasumas asii akka qindeessine dhiyeessina oduutu dursaa gara jaallanneettan isin dabarsa. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay magaalaa Nifaas Mawucaa keessa guyyaa 11 yeroo turanitti shamarran ol adeemtotaa fi dubartoota maanguddoo ta'an irratti humnaan gudeeddii geessisuu isaanii kanneen nurra ga'eera jedhanii fi jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Umriin isaanii 50 keessa kan ta'ee fi mucaa tokko qabaachuu isaanii kan dubbatan akkasumas yeelloof jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne kan gaafatan dubartiin tokko. Hidhattoonni Hiwaat magaalaa Nifaas Mawucaa yeroo to'atan guyyaa jalqabaa mana koo dhufanii na gudeedan jedhan. Boombii zuwal, kaarraa zuwal, kilaashii zuwal. Boombii qabateera, albees qaba, qawwee kilaashii qabateera, waan inni hin qabne tokkoyyuu hin jiru. Sochoonaan miila keen kutee gataanaan jedhe, achii na gudeede, namni naa dhaqqabeen turre, inni tokko sakaaniif hin birmatu, calluma jedhuu jedhan. Sanbooda qarshii silaa liqaa ofirraa baasuuf kaa'atan 120 na jalaa fudhatan jedhu. Dargaggoonni manaa manatti deemuun tajaajila tola ooltummaa kennaa turanis kanneen hokkarri saalaa nurratti gaggeeffame jedhan kanaaf deeggarsa qoor-qalbii kennaa jiran. Dubartiin kabiraan umriin 30 keessa ta'uu dubbatanii fi haadha ijoollee 3 maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuun ijoollee isaanii duratti gudeedamuufi. Ollaan iyya dhageessee dhuftes carraa wal fakkaataan ishee mudachuu ibsanii jiran. Magaalaa Nifaas Mawucaa ganda duwwaa 4 keessatti qofa dubartoota 50 caalan gudeedamuu waltaasiftuun waa'ee dubartootaaf daa'immanii kan gandichaa adde Habtaam Mangistee ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbii himaan Hiwaat obbo Geetaachoo Raddaa fi mootummaa yeroo ammaa naannoo sana bulchaa jiru yeroo adda addaatti ibsa kennaniin hidhattoonni humnootii ittisaa kan Tigraay jechuun waaman namoota nagaa akka hin xunne ibsanii gocha gaarii hin taane raawwatan jechuun dhimmi ka'u qaama walabaan akka qulqulleeffamu haala mijeessinaa jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan Itoophiyaa keessaa akkaataa itti hojiirra oolfamuu danda'u kan ilaaleen waliigaltee waliigalaa madaalawaaf seera qabeessa ta'e akka argamuuf pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii gaafatanii jiru. Ibsa sagalee Al-Siisiin dursee waraabame Kaayiroo irraa kibxata kaleessaa kora tokkummaa mootummootaa irratti ka dhiyaate kanaan Masrii fi akkaan barbaachisaa kan ta'e laga Abbayyaa irratti. Hidha ijaarame kan ilaaleen biyyi isaanii gadda kan qabdu ta'uu ibsan. Masriif Sudaan golli nagaa eegumsaa marii hooggantummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu akka itti fufu kan gaafatan yoo ta'u kunis falmii Itoophiyaa waliin jiru ni fura jedhu. Itoophiyaan immoo golli nagaa eegumsaa keessa seenuusaa mormaa jirti. Korri waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa magaalaa Niiwoork keessatti gaggeeffamaa yeroo jiru kanatti. Jaarmayoonni 30 wal ta'uudhaan xalayaa barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarreesiif biyyoota miseensota dhaabbataa kan gola nagaa eegumsaatiif har'a dhiyeessanii jiru. Kunis hokkaraa fi beela Tigraay keessaa xumura akka argatuuf tarkaanfiin hatattamaa haa fudhatamuu gaaffii jedhu qaba. Baatii Sadaasa bara 2020 kaasee uummanni siviilii kan Itoophiyaa gama kaabaa gargaarsa tajaajila baankii quunnamtii jiran mararraa citanii. Uummanni miliyoona 1 ta'u haala beela fakkaatu keessa akka jiran akkasumas hedduun qarqara afaan beelaarra ka jiran ta'uu xalayichi ibseera. Walwaraansi kutaa sana keessatti gaggeeffame hokkara saalaa dabalatee dhiittaa mirga namoomaa bal'aa geessisuusaa nama beelessuunis akka meeshaa waraanaatti gargaaramuu fi uummata hedduminaan godaansisuun akka jiru ibsee jira. Seeratumtoonni Liibiyaa mootummaa ce'umsaa biyyattii keessatti sirni caalmaa sagaleen injifachuu akka hojiirra hin oolleef raggaasisanii jiran.
Tarkaanfiin kun immoo filannoo waggaa kana dhumatti gaggeeffamuuf karoorfamee ture irratti caalaatti shakkii uume. Muummichi ministeera Liibiyaa Abdulhamid Beebaa akka jedhanitti baatii muddee dhufu filannoo gaggeessuuf karoora ba'e akka hojiirra ooluuf mootummaan isaanii dhiibbaa godha. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen, pireezidaantiin Veetinaamii fi pireezidaantiin Maalaawii hoogganoota addunyaa kanneen roobii har'aa kora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessisu jedhamuun sagantaarra kaa'aman keessa jiran. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Johnson guyyoota dursuudhaan haasawaa dhageessan irratti kan irratti qiyyaafatan jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamuu akka qabu. Kunis sagantaa diinagdee addunyaa bayyanachiisu uumama irratti hundaa'ee ta'uun barbaachisaadha jedhan. Biyyoonni dureeyyiin guddina faalama qilleensaa dhaqqabeerraa bu'aa argatanii jiru ka jedhan Johnson amma immoo biyyootiin guddataa jiran diinagdee isaanii qilleensa uumamaa keessatti akka guddisan kunis haala waarinsa qabuun akka ta'u wiixata darbe dhaamsa tiwiitarii irratti barreessanii hubachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Johnson yaada kana kan kennan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin Waayit Haawus keessatti eega wal arganii booda. Jijjiirama qilleensaa ittisuun mata duree olaanaa tarreeffaman keessaa yoo ta'u walgahiilee addaan qoodamuun gaggeeffamu irratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees, pireezidaantiin Gwaatiimaalaa fi pireezidaantiin Hoonduraas kibxata kaleessaa marii gaggeeffame hoogganaa turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasawaa yeroo jalqabaaf gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhageessaniin hariiroon dippiloomaasii dura dhaabbannaa qabu jabaan akka jiraatu waadaa seenanii lolli qabbanaawaa haaraa lamuu akka hin barbaachifne dhaadatan. Ajandaa addunyaan qabdu irrattis humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi gargaaramuun carraasa dhumaa malee ka jalqabaan ta'uu jedhan. Pireezidaan Baayiden haasawaa daqiiqaa 30 dhiyeessan kanaan dhukkuba COVID-19 fi jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf dhiibbaa taasisan. Roobii har'aa immoo hoogganoota addunyaa kanneen biroo waliin waa'ee tallaalii COVID ilaalchisee marii gama marsariitiin ta'u gaggeessuuf jiru. Kan addunyaa irratti diinagdee fi faalama qilleensaa guddaa qabaachuun beekaman Yuunaayitid Isteetsi fi Chaayinaan kibxata kaleessaa jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen adda addatti kan labsan qabu. Pireezidaantiin Chaayinaa Jinping biyyi isaanii humna cilee gubuun argamu biyya alaa keessatti hin gaggeessitu jedhaniiru. Kana gochuun Chaayinaa waggootii lamaan walitti aananiif qilleensa naannoo kan ilaaleen walgahii tokkummaa mootummootaa gaggeessuu irratti ajaa'ibsiifannaa argamsiiseefii jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden biyyoota hiyyeeyyiif gargaarsa maallaqaa kennamu dachaan dabaluun bara 2024tti doolaara biliyoona 11.4 kennuuf karoorfamuu ega labsanii booda Chaayinaan immoo kana beeksifte. Kunis biyyoota ho'a qilleensa addunyaa akka hin hammaanneef gochuuf hojiirra jiran tooftaa faalama qilleensaa Finfinneetti akka jijjiiran gargaaruuf oolaa jedhameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.